Mbala dawe wa imam mbala some wadikam yaabsahanne yaabsakimo isawa wa salam kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii waaqayyoon kan jaallattan waaqayyoos keessin jaallatu nagaa waaqayyo akkam jirtu akkamii yeroo kana geessanii amiin waaqayyo gooftaan keenya jaalala isaatiin arjummaa isaatiin yeroo kanaan kan nu ga'e waaqa abboota keenyaaf galanni isaaf haa ta'u bara baraan amiin. Gaane kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii waaqayyoo akka fedhaaf jaalala waaqayyootti guyyaa irraa kana mata-duree barnoota keenyaa godhannee kan waliin barannu kutaa macaafa qulqulluu keessaa macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 5 jecha jiru kaasnee waliin baranna. Sagalee waaqayyoo akkana jedha. Inni waa'ee irra daddarbaa keenyaaf madaa'e, waa'ee balleessaa keenyaaf rukutame, reebame, eekkamsi fayyina keenyaaf isarratti ta'e madaa'uu isaatiin fayyinee jedha. Egaan waaqayyoon gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos waa'ee keenyaaf madaa'eera, waa'ee keenyaaf dhukkubsateera, cubbuu keenyaaf jecha dhibameera, rakkateera jechuudha. Yoo keessaa jireenyatti nu baasuudhaaf jecha bakka keenya du'ee ilkee du'aa cabsee du'a mo'uudhaan ilkee du'aas nurra dabarsee gara jireenyaatti nu baaseera jechuudha. Egaa torbeen amma keessa jirru kun torbee imaamaatiiti. Torbee imaamaatii yookiis immoo torbee dhukkubbii jedhamee beekama. Torbee dhukkubbii jechuun maal jechuudha? Torbee kana keessa maaltu raawwatamuu qaba, maaltu dhoowwama kan jedhu sagalee waaqayyoo gabaabsinee waliin laalla jechuudha. Tibba dhukkubbii gooftaa jechuun maal jechuudha isa jedhu irraa jalqaba. Torbee dhukkubbii yookiin torbee imaamaatii gooftaa jechuun egaati guyyoota sooma guddaa torban keessaa isa dhumaa yookiin immoo guyyaa Hoosaa'inaa irraati jalqabee hanga gaafa du'aa ka'umsa jala bultii du'aa ka'umsa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoositti torbee dhukkubbii gooftaa yookiin immoo imaamaatii jedhamee beekamaa jechuudha. Torbee kana keessatti gooftaan keenya nama ta'uu isaatiin gidiraa fi rakkoo inni argatu yaadatamaa jechuudha. Nama nu taasisuudhaaf gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos nama ta'uu isaa gidiraa inni arge dhukkubsachuu isaa, reebamuu isaa, kabalamuu isaa nuuf jedhee fannoo irra ooluu isaa dhiiga dhangalaasuu isaatu torbee kana keessa yaadatama. Kana jechuun gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos dhala namaa gidiraa fi garbummaa seexanaa jalaa baasuudhaaf fedhaa fi eeyyama isaatiin jaallatee gidiraawwan kan simatee torbee kana keessadha jechuudha. Fedhii isaatiin, jaalala isaatiin osoo namni san dirqamsiisin samii irraatii bu'ee jaalala isaatiin gidiraa inni fudhate kan itti yaadannu. Garbummaa fi eekkamsa jala garbummaa seexanaa jalaa nu baasuudhaaf jecha gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos torbee kana keessa gidiraa simachuusaa kan itti yaadannu torbee dhukkubbiiti jechuudha. Kana gaafa jennu egaa wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irra gaafa dubbisnu Waaqayyo tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti biyya lafaa jaallatee jedha. Warri isatti amanan hundumtuu jireenya bara baraa argataniif malee haa du'aniif miti jechuudhaan akkuma barreeffame du'arraa gara jireenyatti nu waamuudhaaf jaalala isaatiin gaarummaa isaatiin gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos eeyyama isaatiin dhufee gidiraa kana anaaf isiniif jedhee kan itti fudhate torbee imaamaatii yookiin dhukkubbii jennee yaadannaa jechuudha. Torbee kana keessaa wiixataatii hanga dilbataatti yookiin hanga sanbata guddaatti guyyootiin jiran hundumti isaanii hiika qabu jechuudha. Isaan keessaa muraasa waliin laallee gara sagantaa itti aanutti darbanna. Wiixata fakkeenyaa yoo fudhanne guyyaan kun guyyaa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos Biitaaniyaadhaa gara Yerusaalemitti deemuudhaan muka balasii yookiin arbuu firii hin qabne takka argee itti abaaree fi guyyaa mana qulqullummaa isaatti ol seenuudhaan warreen achi keessatti daldalaa jiran hunduma isaanii gadi yaasee mana qulqullummaa isaa qulqulleesse jettee manni amantaa keenya nu barsiisa. Guyyaan kun guyyaa abaarsaa baala balasii jedhamee beekama. Lammaffaan immoo guyyaa mana qulqullummaa yookiin immoo guyyaa qulqullummaa jedhamee beekamaa jechuudha. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos Biitaaniyaadhaa gara Yerusaalem yommuu deemaa turetti baala balasii tokko argee jedha. Baalli kunis firii kan hin qabne, firii kan homaa ofirraa hin qabne gaafa argu gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos isheerraa firii funaannachuudhaaf gaafa gara ishee dhaqu waan firii hin qabneef baala kana ni abaaree itti dheekkamee jira. Lammaffaa firii sirraan argamin hin guurramin jedhee ishee abaaree jira. Baala balasii jechuun egaa cubbuu ilma namaati. Waaqayyo gooftaan hojii gaarii ilma namaarraa barbaaduudhaaf gara sana gaafa dhufu ilma namaarraatii gaafa hojii gaarii dhabu
waaqayyo gooftan cubbuu isaan hojjetan hunduma laalee cubbuu isaanii sana abaare. Lammaffaa cubbuun isin irratti hin argamin jedhee cubbuun akka ilma namaa irratti hin argamne, cubbuun akka ilma namaa irratti moo'icha hin arganne waaqayyo gooftan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya balasii kanaan cubbuu nurraatii abaare jechuudha. Cubbuu jalaa nu baasuudhaaf waggaa 5,500 guutuu cubbuu jala kan turre, garbummaa seexanaa jala kan turre nurraa kaasuudhaaf jecha fakkeenya kanaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni abaare nutti dubbataa jechuudha. Inni biraan immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa isaa guyyaa itti qulqulleesse warra achi keessatti daldalan, warra achi keessatti yakka raawwatan achi keessaa kan itti yaase ta'uusaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 12 fi Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 17 irraa kaasnee yoo dubbisne seenaa kana lamaan ni arganna jechuudha. Guyyaan itti aanu guyyaa kibxataati. Guyyaan kibxataa barsiisonni Fariisotaa aangoo inni ittiin hojiiwwan dinqii kana ittiin raawwatu guyyaa itti gaafatan guyyaa gaafii jedhamee beekama. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos dhukkubsataa gaafa inni fayyisu warra dagataman kaasee warra cabanii okkolan akka isaan dhaabbatan, warri ija isaanii jaamee akka isaan iji isaanii isaan banamu, gurri isaanii kan duude akka gurra isaanii isaaniif banamee sagalee isaa dhaga'an yommuu inni dinqiiwwanii fi hojii hafuurota hamaa qaanessuudhaan hojii gaarii itti hojjetutti gara isaatti siqanii gaafii isa gaafatan. Aangoo maalitiin kana raawwattaa? Aangoo kana eessaas argatte jedhanii waaqummaa isaa shakkuudhaan guyyaa itti gaafii itti gaafatan waan ta'eef guyyaan kun guyyaa gaafii jedhamee beekama. Wangeela Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irraa kaasnee yoo ilaalle akkasuma Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 13 irratti waa'een gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kanaaf gaafatamuu isaa ibsamee jira. Akkasumas egaa gooftaan keenya mana qulqullummaa keessatti waan barumsa dheeraa barsiisaa tureef guyyaan kun guyyaa barumsaa jedhamee beekama. Sagalee isaa akka dhaga'anii jireenya bara baraa argatanii gara waaqayyootti akka deebi'aniif uummata achi jiran hundumaa isaanii walitti qabee barumsa dheeraa isaan barsiisaa ture waan ta'eef guyyaan kun guyyaa barumsaa jedhamee ni beekama jechuudha kibxan. Guyyaa roobii guyyaa itti aanutti gaafa darbinu guyyaa sadaffaa hangafoonni lubootaa Yihuudootaa fi barsiisonni Fariisotaa guyyaa gooftaan akka qabamuuf itti mari'atan waan ta'eef guyyaan kun guyyaa marii, guyyaa murtii jedhamee beekama. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 1 irraa kaasnee gaafa dubbisnu jechuudha. Guyyaa kanatti egaa Yihuudoonni Yihuudaa wajjiniin waliin galuudhaan akkamittiin dabarsanii Yihuudaanis akkamittiin dabarsee qarshii 30 akka gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dabarsee isaanitti kennu, isaanis akkamittiin akka isa qabatan guyyaa Fariisonnii fi Yihuudoonni wal ga'anii murtee kana itti murteessan, guyyaa itti mari'atan, marii isaan irrattis immoo akkaataa ittiin qabuu danda'an Yihuudaa wajjiniin guyyaa itti walii galanii murteessanii guyyaan. Yihuudaanis ani gara isaatti siqeen barsiisaa koo jedhee isa nan dhungadhaa. Kan hin dhungadhu kun immoo isa ta'uusaa beekaatii qabadhaa jedhee Yihuudaan walii galtee Yihuudotaa fi Fariisota wajjin taasisee Yihuudoonnis Fariisonnis guyyaa kana akkamittiin gooftaa akka qaban mari'atanii murtiirra kan itti ga'an ta'uusaa guyyaa marii, guyyaa murtii jedhamee beekama. Guyyoota hafan kan itti deebinu ta'a kamisarraa ka'ee haa ta'uuti gaafiiwwan yeroo dheeraa isin gaafattan ilaalchisuudhaan torbee kana keessa eegaatii maaltu raawwatamaa, maaltu raawwatamu isa jedhu guyyaa kana keessatti barumsa kana keessatti waliin ilaalla jechuudha. Torbee imaamaatii kana keessatti egaa wantoonni raawwataman jiru, wantoonni hin raawwatamne jiru. Fakkeenyaaf wantoonni torbee imaamaatii yookiin torbee dhukkubbii gooftaa raawwataman keessaa inni tokko jilbeeffannaa yookiin sagada. Torbee kana keessa Waaqayyoof sagaduun, Waaqayyoof jilbeeffachuun, jilba keenya Waaqayyoof bichisiisuun barbaachisaadha. Tibba kana keessa si'a 41 kiraa laayisoo jechuudhaan Waaqayyoon ni galateeffannaa jechuudha. Kana jechuun maaloo yaa gooftaa keenya dhiifama nuuf godhi, ati nuuf dhiisi jennee si'a 12 immoo yaa abbaa keenya hoo jennee Waaqayyoon yeedaloodhaan sagalee boo'ichaatiin imimmaaniin gara Waaqayyootti deebinee kan itti Waaqayyoon galateeffannudha jechuudha. Kan itti jilbeeffannaan Waaqayyoon galateeffannu. Akkasumas jechuudha maqaa gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos waamuudhaan kiraa laayisoo jechuudhaan kana qofa osoo hin ta'in maqaa Yesuus Kiristoos jechuudhaan akkasumallee Amaanu'eel, Adoonaay, Masii, Tsaba'oot jechuudhaaniin yeroo sagada keenyaa afaan keenyan kana jecha 41 yeroo itti sagannu yeroo jilbeeffannaa yeroo sagadaati jechuudha. Yeroon kun torbee kana keessa sagaduudhaan Waaqayyoon galateeffanna. Gama biraatiin torbee kana keessa jabeessinee kan nuti raawwachuu qabnu kadhannaa. Kadhannaa gaafa jennu egaa tibba kana keessa
sa'aatii 24 keessatti dubbisaa fi kadhannaadhaan sa'aatii 10tu jiru. Fakkeenyaaf isaan kana gaafa ilaallu namni tokko Waaqayyoon kan itti galateeffachuu qabu tibba kana keessa, tibba imaamaatii kana keessa sa'aatiin inni itti kadhatu sa'aatii 12, sa'aatii 3, sa'aatii 6, sa'aatii 9 fi sa'aatii 11tti guyyaa keessaa kana kadhannaadhaan jilbeeffannaadhaan ni raawwanna. Halkan immoo sa'aatii 3, sa'aatii 6, 9 fi sa'aatii 11 irratti jilbeeffannaadhaan Waaqayyoon Gooftaa keenya akka nuti kadhannu, akka nuti Waaqayyoon waammannu, Waaqayyo Gooftaan keenya eeyyama isaa nuuf taasiseera jechuudha. Yeroo kana keessatti yeroo hundaa gaafiin namootaatti kan ta'u torbee kana keessa maaltu kadhatama? Kadhannaawwan kadhataman isaan kam isaan jedhu gaafa laallu kadhannaawwan kadhataman dubbifni dubbifamu torbee kana keessa faarfannaa Daawit tokkorraa jalqabee hanga 150tti amma dandeenye isa dubbisuudhaan akka kadhannaattis fayyadamuudhaan Waaqayyoon Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos uumaa keenya kan itti yaadannu. Gama biraatiin immoo kadhannaan nuti tibba kana keessa kadhannu gabra imaamaat yookiin immoo dhukkubbii Gooftaa kan jedhu kadhannaan isaa yoo qabaanne isatti fayyadamuudhaan Waaqayyoon galateeffachuu akka qabnu beekuun nurra jira. Torbee imaamaatii kana keessa egaatiin torbeen kun akka waan kakuu moofaa keessa jirrutti ilaaluu qabu. Kana gaafa jennu Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos ganaa dhufee fannoorra oolee fannoo isaatiin ilkee du'aa cabsee du'a moo'ee jireenyatti nu baasuudhaaf waan jiruuf ganaa gara sanitti waan hin baaneef iyyuu kakuu moofaa keessa jirraa jechuudha. Akka kakuu moofaatti yaadachuun nurra jira. Maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu jechuun ni danda'ama moo hin danda'amu isa jedhu keessatti kakuu moofaa keessa waan jirruuf hin danda'amu jechuudha. Bakka sana baala daawwee ooyimaa baala soomee wadikaama yaabsahanne yaabsakkamu Isa'aa wasalaam jennee kadhannaa keenya keessatti jalqaba taasifachuudhaan Waaqayyoon galateeffanna. Kana jechuun egaati Waaqayyoon dhukkubsachuusaa, Waaqayyoon immoo erga dhukkubsateen booddee immoo dhukkuba isaatiin fayyina argachuusaa fi ayyaana du'aa ka'umsa isaatiin Waaqayyoon nu haa ga'u jennee Waaqayyoon kan itti galateeffannu waan ta'eef torbee kana keessa kana kadhachuutu nurra jiraata jechuudha. Kan bira waa'ee galata maaramii yookiis immoo galata maaramii irratti yoo laalle Uddaasee maaramii isa jennu jechuudha. Isa kana keessa yeroo baay'ee namoonni kadhatanis ni jiru, namoonni hin kadhatamu jedhanii jaangeessanis ni jiru jechuudha. Kana keessatti warreen kadhachuu dhiisnu faarfannaa Daawitii fi gibra imaamaatti fayyadamuu ni dandeenya. Warri immoo kadhannaa durboo maaramii yookiis galata maaramii fayyadamna jennee murteessin immoo as keessatti kan nuti kadhachuu dhiisnu waa'ee Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos tasaqqalee moote yookiin immoo du'aa ka'ee gara samiitti ol ba'e isa jedhu ganaa waan raawwatamuuf ganaa fuulduratti waan ta'uuf jiruuf waan hin taane kadhannaa kana keessatti isaan kana dhiisnee Waaqayyoon galateeffachuu akka dandeenyu abbootiin keenya nu barsiisaniitu jiru jechuudha. Gama biraatiin immoo torbee kana keessa baay'ee soomutu nurra jira. Baay'ee soomna gaafa jennu nyaata irraa of qusachuudhaan warra danda'amuuf immoo galgala keessaa hanga sa'aatii tokkotti akka sooman nyaata akka qorsoo, daabboo, bishaanii fi ashaboodhaan akka nyaatamu kitaaba raawwii dhukkubbii yookiin gabra imaamaat irratti barreeffameetu jira jechuudha. Nyaata baay'ee akka nuti nyaachuu hin qabne, akka nuti soorrachuu hin qabne torbee kana keessatti kitaabni kun lafa nuu kaayetu jira jechuudha. Inni biraa torbee kana keessa kan nuti raawwanne wal dhungachuun, nagaa wal gaafachuun, harka wal fuudhuun hin danda'amu jechuudha. Sababii isaas maaliif yoo jenne Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin Yihuudaan dhungachuudhaan barsiisaa koo nagaa ooltee jedhee fira fakkaatee itti siqee isa dhungachuudhaan harka Yihuudootaatti dabarsee waan kenneef nagaa isa gaafachuudhaan boquu isaa isa dhungachuudhaan dabarsee waan isa laateef nutis immoo yoo kana raawwanne Yihuudaadhaan waan fakkeeffamnuuf yeroo kana keessa nagaa wal gaafachuu dhiisuudhaan harka wal fuudhuu dhiisuudhaan rakkoo Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos irra ga'ee fi gidiraa isarra ga'ee kan itti yaadannu waan ta'eef iyyuu torbee kana keessa egaati wal dhungachuun nagaa wal gaafachuun hin danda'amu jechuudha. Gama biraatiin yoo laalle egaati wal dhungachuun akka hin danda'amne macaafa qulqulluu keessattis wanti nuuf ta'anidha. Fakkeenyaa qulqulluun Phaawulos waa'ee kanarratti waa baay'ee lafa kaayetu jira jechuudha. Kan inni lafa kaayes maalinni yoo jenne macaafa qulqulluu keessaa ergaa isaa warra Galaatiyaadhaaf ergee boqonnaa 3:13 irratti Gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos duuka bu'aasaa jaallatu Phaawulos irra bulee waan nuuf kaayee qabaa jechuudha. Innis maalinni yoo jenne sagalicha akkasumaan jedhe. Kiristoos immoo nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaan abaarsa isaa seerichatti seeri nutti fide jalaa nu fureeraa jedha.
namni mukatti rarraafame abaarramaadha akkuma jedhamu abaarsa sana nurraa kaasuudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos seera kakuu moofaa keessa daabiloon seexanni namoota cubbuu hojjetan akka raawwatan sana fannoorra oolchuudhaan fannisuudhaan abaarramaadha jedhee itti murteessaa ture. Abaarsa sana jalaa nu baasuudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoorra ooluusaa fannoorra oolees abaarsa sana nurraa kaasuusaa nu yaadachiisaa jechuudha. Inni biraani yeroo kana keessa kan raawwatamu irmaachuudha. Irmaachuu gaafa jennu egaa durboo Maariyaam Yaaqoobii fi Yohaannis du'aa ka'uu gooftaa osoo hin argin minaanii fi bishaan afaan keenya seenuu hin qabu jechuudhaan hanga du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti soomaniiru jechuudha. Nutis immoo yoo dandeenye akkuma sila amma jedhame kanatti soomuudhaan Waaqayyotti boo'uudhaan ilmaan keenya gara Waaqayyotti facaasuudhaan dhiifamanuuf godhi yakka keenyaaf dhiifamanuuf taasisi jennee soomuudhaan gara Waaqayyotti akka deebinu Waaqayyoon sagalee isaatiin nu barsiisee jira jechuudha. Inni biraa torbee imaamaatii kana keessa kan raawwatamu wanti biraa gulbaana kan jedhamu jira yookiin immoo shummoo kan jedhamu jira jechuudha. Namoonni gaafa kamisaa shummoo kana ni nyaatu. Kunis kan inni irraa qophaa'u biqilaa qamadii fi boqqolloo irraa qophaa'uudhaan guyyaa kamisaa kan nyaatamu yommuu ta'u kunis gadda tibba dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu yaadachiisaa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jedhee reebamuusaa akkuma eegaatii namni gaafa boqote erga awwaalanii booddee galanii shummoo nyaatan gadda sana ittiin yaadatan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf dhukkubsachuusaa gidiraa nuuf arguu isaa kan ittiin yaadannu gulbaana kana qopheessinee gaafa kamisaa ni nyaannaa jechuudha. Torbee kana keessa kan raawwatamu isa kana. Inni biraan baala ejersaatiin rukutamuu kan jedhudha. Baala ejersaatiin kan rukutamnu egaatii gaafa sigdatii fi gaafa jimaataa sa'aatii 11tiin booddee gara lubaatti deemnee cubbuu torbee sana keessa hojjechaa turre lubatti himannee lubnis immoo baala ejersaa jiidhaadhaan nu rukutee gaabbii yookiis immoo akka nuti sagannuufi nuuf laata jechuudha. Ammana sagadi jedhee erga nutti kenneen booddee nutis baala ejersaa sanaan rukutamnee deebinee sigdatii keenya xumurannee gara mana keenyatti gallaa jechuudha. Kun immoo maaliif kan jennu tibba kana keessa yookiin tibba dhukkubbii gooftaa kana keessa kiristaanonni cubbuu raawwatan lubootatti himachuun baala ejersaan rukutamanii jilbeeffannaa yookiin sigdata kan ittiin raawwatan yookiin immoo fudhatanidha. Kunis kan inni ibsu fakkeenya rukutamuu gooftaa, fakkeenya reebamuu gooftaa, fakkeenya garafamuu gooftaa kan agarsiisudha jechuudha. Baala ejersaatiin rukutamuun keenya immoo maal inni fakkeenyi isaa yoo jenne baalli ejersaa egaatii nageenya kan nu agarsiisu jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in Yuudaan gaafa inni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dabarsee laatu gara baala ejersaatti yookiin muka ejersaatti deemuudhaan fannoo yookiis immoo finyoo isarratti hidhatee ittiin of ajjeesuudhaaf of rarraasuudhaaf gaafa achi deemu baalli ejersaa mataa ishiitiin gadi jettee Yuudaadhaan Yuudaa kana gochuu keetiin dursa jireenya bara baraatti galuu yoo barbaadde gaabbii gali jettee baalli ejersaa Yuudaadhaaf gaabbii akka inni galu itti dubbattee turte jechuudha. Nutis egaa kan yaadannu torbee kana keessa kan raawwanne hundumatti yakka raawwanne hundumatti gaabbii galuu keenya gara Waaqayyotti boo'uun barbaachisaa akka ta'e yakka hojjechuudhaan mootummaa Waaqayyoo galuun akka hin danda'amne gaabbii galuudhaan balbala mootummaa isaatti galuu akka dandeenyu sagalee Waaqayyoo nu hubachiisaa jechuudha. Inni dhuma caffee yookiin immoo allaadduu kan jedhamu. Allaadduu jechuun egaa gooftaan keenya du'aa ka'uu isaa akka nuuf ibse kan ittiin ibsinu yommuu ta'u fakkeenya gonfoo qoree gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mataa isaa irratti kaa'anitti fakkeessuudhaan mataa keenya irratti hidhannaa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga inni du'aa ka'eetiin booddee luboonni gammachuu kana ibsuudhaaf jecha allaadduu yookiin caffee kana mana namaarra deemanii ni eeru. Kunis nageenyi bu'eera, duuti darbeera, ilkeen du'aa cabeera, aangoon du'aa barbadaa'eera, kanaan booddee nageenyi nuuf bu'eera, baga gammaddan, baga gammanne jechuudhaan luboonni gammachuu kana ibsuudhaafi baala kana yookiis immoo allaadduu ishee jennu kana yookiis caffee jennu kana fudhatanii deemanii mana namootarra deemanii gammachuu kana ibsu jechuudha. Nutis isaan irraa fudhannee mataa keenyatti hidhannee gammachuu keenya ibsina. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos egaatii nuuf jedhee gonfoo qoraattii kaawwachuusaa nuuf jedhee gidiraa arguusaa ittiin yaadachuudhaaf isarra darbinee gidiraa isaatiin immoo bilisummaa argachuu keenya ittiin ibsuudhaaf jecha baala kana
Allah addu kana mataa keenyatti godhannee waaqayyoon kan galateeffannu ta'uusaa sagalee waaqayyoo nu barsiisa. Egaa torbee imaamaatii kana keessa kan raawwataman isaan kanadha. Barnoonni torbee imaamaatii keessa baratamu kana qofaa miti waan baay'eetu jira. Kamisarraa kaanee hanga dilbataatti isaan booddee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechoota torban fannoo irratti dubbatee fi dhukkubbiiwwan gooftaa 13 kan jedhaman immoo kutaa itti aanu keessatti waliin ilaalla. Kan nu barsiise kan nu gorsee maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Share, subscribe waliin gochuudhaan sagalee waaqayyoo hordofaa. Wasbaate Leegzaabeer wala walaaditu dingil wala maskaluu gibir ይቆየን አሜን።